Maqaan kiyya Abarraa Nuguseen jedhama. Ganda qotee bulaa bakka Joorraan dhufe. Waaqayyo kan naaf godhe gaafa guyyaa qidaamee torban lamaan kalee daa'ima tokko ollaa keenya sababni silaa namni waliif birmachuudha waan ta'eef lagni wayii daa'ima wayiitti irratti waan kufeef battalatti kaadhee birmadhee dhaqeetan daa'ima sanirraa biyyee hareetan daa'imti sunoo achii baanu amma tokko lubbuun keessa jira. Achumaan naasuun natti dhagaameetan balaa daa'ima saniitiin qabameetan gaafa qidaamee akkasumatti lafti naan jooraa bulee maaliif suuruma daa'ima saniititu natti naanna'ee na keessatti argama. Sanbata waaree ganama sa'aatii 11 irratti haati manaa kiyya kaateet bajaajii qabdee kontiraata qabdee kara ergama darajjee kana deemnaa naan jette. Darajjee kana immoo ani TV mo'aat irratti argina malee ani dhufeetu beeku waldaa kanas dhufeen beeku malkuma isaatu argeen beeku. Kanatti mana kana dhufee tana lubbuun koo oolee akkamitti akkan dhufees hin beeku. Erga isaan naa kara ta'een lafa kanatti horoof arge malee homaa of hin beeku ani sa'aatii sanitti jechuudha. Waa Waaqayyo naaf godhe immoo ani kana jedheetis himuu hin danda'u. Gooftaan koo gini ana dafee naa birmatee na dhaqqabee na oolfate malee ani lafa kana dhaabadhee naman dhugaa ba'uu mutiiyyuu. Mana yaalaa halkan keessaa gaafa qidaamee torban lamaan kalee daqiiqaa tokko hanqoo hedduuttan daqiiqaa 40 naqe gaafuma qidaamee san bakkuma daa'imti eega daa'ima lubbuun isaa darbeen booda keessa kootittis naasuun natti dhagaame. Kana booda anis du'uu kiyya lafa sanitti immoo lubbuu daa'ima sanii wajjiniin lafichi gabbara kan bare lubbuu daa'ima sanii wajjin nama 5 lubbuun kan darbe lafa sanitti ay kiyyas lubbuun darbuu isaati kanan jedhuun anis tasfaa kutega. Ana booda moga harki Waaqayyoo naaf dhufe haati manaa kootis amantuudha anis amanyidha. Garuu gin maaliifin natti dhaga'ama seenaan daa'ima sanis natti dhaga'ama anis lubbuun koo darbin namoo hin darbuun. Haati manaa koo immoo mana yaalaa sanii eegana deebistees boru waldaa darajjee argamuu harka Waaqayyoo kana nama gooftaan biyyaaf dibe kana isa bira si geechaa naan jette. Ay tole gaa nageechita gaa hoo Rabbi jedhee nagaan na bulcheen jedhee. Bariisan ganama sa'aatii 11tti nan ka'ee makiinaan hin dhabamee karaatti seexanni illee nanaachuudhaaf baay'ee tokko karoora baafatte. Biyyaa ka'ee amman dirree ga'utti bajaajii lamaanan darbee dirreedhaa ka'ee amma dhufeetoo Bishooftuu seenutti konkolaataa Bishooftuudhaa qabee immoo amma asitti bajaajii kontiraata bakka 4 darbee sa'aatii 4 as ga'ee lubbuun koo darbuudhaaf qarqara ga'eera. Ani immoo sa'aatii sanitti oggaa fuudhanii bakka kanaan nagaan illee of hin beeku jedha. Harka keessa walitti buusaatii Waaqayyoof galata dhiyeessaa. Attamittiin ani irraanfadha olmaa baay'ee na biraa qabda wajjin hin baane lafa onaa naaf ta'e nagaan kee boqonnaa wajjin hin baane lafa onaa naaf ta'e nagaan kee boqonnaa olmaa baay'ee daagatamne na biraa qabda. Namichi inni kufe akkam ta'e ree? Guyyaa sadii qabaamne kun du'uuf. Du'a keessaa ka'u. Ol fuudhaa. Yeroo inni du'a keessaa ka'u dhimmi kee du'e isaa ka'u. Goddanyaansaa inni irraa waa haareen du'e. Innis guyyaa sadii booda du'uuf jedha. Nan ajjeesa jedha burri kun irra dhaabate. Wayyoo sitti fidanii erga sitti fidanii bakka hin ooleen nunaan jedhaa jirra irraa. Hin ooleen erga waldaala lixee bakka ayidaa jira. Ciniinna taa'ira. Harkaan buuse mangaagaa isaarraa. Naman godhadhee waaqayyo. Yaagessa. Yaagessa. Bageetaa በኢየሱስ ጫዋሲስ በጌሳ ፍራዷ ኤደለ ነምቼ ዱኤ ሰነ ብረ ቡልቼ ቤቱስ ጮናውታ ቶክ lama sadi afur saduma ሂድ you are friend Jesus name kai maka Jesus inkabin kai
Ba'i maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin deemi. Somebody amen. Amma garuu guyyaatu dhufe guyyaa hiikama okkoluuna feera Ka'eena deema. okkoluuna feera Ka'eena deema. gajechuuna feera Ka'eena deema. har'a garuu Guyyaatu dhufe guyyaa hiikama okkoluuna feera. lafa gadiisida okkoluuna feera Ka'eena deema. gajechuuna feera Ka'eena deema. okkoluuna feera Ka'eena deema. gajechuuna feera Ka'eena deema. Kottu gara koo. Yesuus maal? Gooftaadha. Gooftaadha. Anoo nan fayyeen. Anoo nan fayyee. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Inni du'aa nama kaasu jabaadha. Inni du'aa nama kaasu jabaadha. Dandeesseen deemtu turte. Waan kaleessa taate nutti himuu dandeessaa? Kaleessa maaltu ture? Kaleessa daa'ima wayiititu Eden irratti naadee jige. Achii booda uummanni naannoo nama 30 ta'a biruma ta'aniituma bakka akaafaadhaanis irraa haruu fi daa'imatu tuqama jedhanii sodaatani. Ishi. Achuma booda harkaanan irraa caaree bootana bakka muka jalan jira achumattan bakka na'ee dhadhabe. Karran baa hoggaanan jedhu dhadhabe ofumarra garagalee ciisicha ciise. Achii booda anumatti caana. Yoon mataa koo akkanaan zoor godhe yoon akkana zoor godhe mataan koo kun natti ulfaata. Fichuu wallaal. Naman beektu. Naman beeku. Hin deemu asumatti na hirkisaniitu mana fidan. Ol seenuu kanaa hin beeku. Yeroo lufti waldaa kana galteeyyuu hin beektu. Giseen as galuu hin beeku. Kottee surumaan alaan kee. Ammuma bartee ergan sii kadhee booda. Amma immoo eeganaa kadhattee booda suruma iyyuu hoggaa boleechi koo kun natti muxinnoo dhimimee nan nagaa. Isa booda hoggaanaan wanne jedhee hoggaa siin harkaan na tuttuqtan natti dhaga'ame bakka hootanaan lafu wanjiruu hin ka'e dafki koo narra cite bakka. Utaaltee kaate. Utaalee tan ka'ee. Meefii kija kee mana duuti. Asii hoggaan galu asuma baanan bajaajiin firaa waan jiruuf asuma beetan bajaajiin galee ergasii bakka dhukkubumtuu nan arganne. Maaliif karaatu narraa fageenya jira malee antasuma waldaa kana ugaluu hin barbaannedha. Dhugaadha. Asuma tasuma ugaluu hin barbaannedha. Maaliif baadiyyaatti gaafa laallu ebeluun akkas ta'e abarraan akkattu taale ebeluun akkana ta'e jedhama malee waaqa wajjin wal argee namni waaqa wajjin galateeffachuu hin barbaadu. Edaa namni waaqa asitti waaqayyo wajjin oola kanan jedhu nan dinqisiifadhee luba keenya kana immoo nama waaqayyo biyyaaf dibee kaasu kana galata guddaa laadhaafime. Harka keessan walitti buusaatii waaqayyoof galata guddaa dhiyeessaa.